Cidha akka malee qaalii fi ajaa'ibsiisaa Indiyaatti gaggeeffamaa jiranis ilma Mukesh Ambaanii kan ta'e Anant Ambaanii kan jedhamu fuudhuudhaaf qophaa'ee jira. Cidha kanarratti mootii Qatar akkasumas immoo Mark Zuckerberg hundeessaa Feesbuukii fi Bill Gates achirratti argamuu danda'aniiru. Namoonni bebbeekamoon hedduun kan addunyaa irratti beekamtii hedduu gonfatan biyya Indiyaa keessa jiran hedduun isaanii argamanii jiru. Akkuma isin argitan dikoorii kanaaf miiliyoonota hedduutu ba'e. Nyaataaf, dhugaatiidhaaf akkasumas meekaappii dubartoota achi jiran hundumaaf addunyaa irraa meekaappistoota jajjaboo fi ciccimoo jedhaman hedduun isaanii walitti qabamanii achitti Indiyaatti argamu. Maarree cidha kana wanti adda isaa taasisu hedduun isaa baasiitti ba'e. Maallaqa miiliyoona 120 doolaaraan kan ta'utti ba'ee jira. Taatee hedduun ajaa'ibsiisaa ta'e immoo ilmi Mukesh Ambaanii Anant Ambaanii sa'aatii harkaa inni kaatee jiru haati mana Mark Zuckerberg hedduu jaallachuudhaan harkatti ilaaltee eessa akka bitan hunda gaafachaa turte. Odeeffannoo addunyaa kanarratti xiyyeeffannoo guddaa argateedha. Inni biraan Riyaanaan Ameerikaa irraa maallaqa miiliyoona 9 doolaaraan kaffalamee fi guyyaa 2 qofaaf dhuftee bakka kanatti bollistee jirti. Ajaa'iba!